Mobaayilii keessan keessatti suuraalee, viidiyoo fi dookumentoonni hedduun walitti makamee sirnaan argachuu isin rakkisaa jira? Rakkoo kana furuuf faayilota keessan fooldara adda addaatti qindeessuu dandeessu. Har'a Files by Google fayyadamuun fooldara haaraa akkamitti akka uumamu isinitti agarsiisa. Akkam jirtu? Baga gara qubee dijitaal nagaan dhuftan. Android mobaayilii irratti Files by Google keessatti fooldara haaraa uumuu dandeessu. Akkasumas faayilota keessan sirnaan qindeessuu dandeessu. Kana gochuuf jalqaba mobaayilii keessan irratti applicationii Files by Google jettu bantu. Applicationii Files by Google sajjadu mobaayilii keessan irraa erga bantanii booda gara internal storage yookiin immoo bakka itti fooldara uumuu barbaadan seentuu jechuudha. Sana booda karaa lamaan fooldara uumuu dandeessu. Tokkoffaan kallattiimaan kan asitti argamu bakka kanatti mallattoo fooldaraa yookiin immoo icon fooldaraa fi mallattoo pilaasiitu irra jira jechuudha. Kanaaf ishee kanatti tuquudhaan fooldara create gochuu dandeessu. Erga mallattoo kana tuqxaniin booda bifa kanaan isinii fida. Sana booda iddoo kanatti maqaa fooldara uumuu barbaadanii barreessitu. Fakkeenyaaf fooldarri isin uumuu barbaadan yookiin immoo faayila isin fooldara sana keessa kaa'uu barbaadan muuziqaa yoo ta'e muuziqaa mobaayilii keessan irra jiru bakka tokkotti walitti qabdanii fooldara tokko keessa kaawwachuu barbaadan yoo ta'e maqaa fooldarichaa iddoo kanatti barreessitu jechuudha. Maqaa fooldara sana erga barreessitanii booda bakka kanatti akkuma argitan create folder kan jettutu jirti. Maqaa sana barreessitanii ergi xumurtanii booda dhumarratti create folder ishee jettu kana tuqxu. Akkaataa kanaan mobaayilii keessan keessatti fooldaroota garaagaraa uumuu dandeessu jechuudha. Akkuma asirratti argitan fooldara nuyi amma uumne bakka kanatti argama. Karaa kan biraa itti isin fooldara uumuu dandeessan inni lammaffaan karaa gararraa gara mirgaa kanarraa mallattoo tuqaa sadiitu jira. Mallattoo tuqaa sadii bakka kanarra ishee jirtu kana tuqxu. Mallattoo tuqaa sadii kana gaafa tuqxan kana isinii fida. Sana keessaatii sadaffaarra isa jiru add new folder ishee jettu kana tuqxu jechuudha. Yommuu inni kana isinii fidu maqaa fooldara keessanii as keessatti barreessuudhaan create folder ishee jettu tuqxu. Sana booda fooldarri isin create gootan sun internal storage yookiin immoo bakka isin akka fooldarri sun taa'u barbaadanitti uumamu. Sana booda fooldara kana ergi uummattanii booda faayilota qabdan gara fooldara sanaatti walitti qabachuu dandeessu. Amma faayilota keessan gara fooldara kanaatti galchuun salphaatti argachuu fi qindeessuu dandeessu. Kunis immoo yeroo faayila kana barbaadan saffisaan akka isin argattan isin gargaaraa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti Files by Google fayyadamuun fooldara haaraa akkamitti akka uumuu dandeenyu ilaalleerra. Yoo viidiyoo kanarraa waa barattan like gochuu fi chaanalii keenya subscribe gochuun gorsa Android dabalataa argachuu hin dagatinaa.